Akkuma feegawwitti silkii kee indirii godhiiti. Balleessin raatii. Kiraasin seegan jira kalaas lookeeshiin illee erga seegan jira fi rakkoon qabu. Bakka warra zariirtan hundi keessan immoo sheerii qabadhaatii koppiliin kiroo dafa ajandaa lama jira. Ajandaa isa kan ofirraa finnee sana booddee ajandaa ijoollee waa'ee qaataritti hin deebina. Warri nagalchaa jettaa jirtan iddoo tokkotti walitti qabamaa jedhama Mubaarak. Yeroo namatti dubartiidha wanti tuni amsaa keenya tun dubartiidha. Karaa irratti darbamtee karaa irra jirti waan taateef atantamaanii dhimma atantamaa keessi kana barbaachisa jechuudha. Si bira Urjentiidha. Yaa saniin achi darbe ilma dhiiraati karaa irratti illee duuti tanaati duuti ijoollee sanii garagara jechuudha. Ilma dhiiraati gabbaatee baladiyyaa keessaa illee waa funaannattee nyaachuu dandeessi. Tun dubartiidha karaa irratti darbamtee bakka kanatti guyyaa sadees jiraachuun nyaataa dhugaatii malee hagam nama gaddisiisa. Namni obboleetti qabdu namni obboleessa qabdu sheer gootu malee biran darbin. Muciyyoo isin asitti argaa jirtan kana Dubaayii keessatti naannoo ajmaanii naannoon jiran sun ajmaanitti darbamtee karaa irra jirti kun asirratti naannoo baara irratti daangaa baara irratti darbamtee osoo ilmi Oromoo biyya san keessa jiru. Nama gargaaru nama maddii dhaabbachuudhaan beekamu dhiibdanii gargaarsa keessaa baaftanii ilmi namaa bakka fuudhamu dhabamee bakka baladiyyaa karaa irratti darbamaa jechuudha. Kana irratti wallaalla jechuudha. Walirratti illee dubbanna walirraa illee dubbanna. Nama waan gaarii dalagu badaa fakkeessitanis bira badaadha. Nama miidhu nama nyaatu. Sheer godhame sheer godha hundi keessanuu kan qabaa koppiliingi sheer godha. Yaa hattoota wannan ilkaan koo sitti ciniinnadhee fi gaafa kanaallee argamtan kanaafani bartanii wannan kairos taa'ee sin ciniineef gaafa akkasiillee hin argamtan. Gaafa akkasiillee namni silaa fakkeessuudhumaafu itti dhiyaatamti fakkeessuudhumaafu. Wallaan yeroo ijoolleen waatsaappiidhaan dhidhumanni lakkoofsa koo argate Allahu aalam lakkoofsa namni tokko hin qabne natti dhufe mucaan kun lakkoofsan fayyadamu kan namni tokko boonaan hin qabu. Wallaahi dhaazim. Lakkoofsa iccitii wayii qabu beektaa kan Saawudiiti. Garuu manni rabbii jedhii naan jedhe lakkoofsa Saawudiiti. Rabbii jedhii mucaa tokko bahara biratti gatamteerti naan jedhe. Ajjala taa'e koppiliingii gochuus itti jabaata. Sheer gochuus itti jabaata. Waan isin taate hin beeknu. Daddafaa ka uummata akkuma dhageessan daddafaati koppiliingii sheer godhaan amma vaayiraalii kaasaa mucaan kun abbaan ishee baramtu. Sana booddee fuunee gara deemnutti deemna. Keessattuu warri daldaltoonni biyya keessaaf biyya alaa guyyaa akkasii yeroo ijoolleen baatee karaatti gatamtu kana nu bukkee dhaabbatanii gargaarsa nu faana gootan taanaan ofitti naquu qofa nyaachuu qofa otoo hin taane gaafa rakkinaallee nu bira dhaabbadha. Biyyaansa akkuma Mubaarak jedhee dhugumayyuu fakkeessumaaf otoo nu bira dhaabbatanii hanga tokko namni kun umaan jedhu kan jedhu xiqqooma isheellee namni waliif obsa. Rakkoorra walii dabarra. Wal gargaarra bor kan keetu karaatti kufa kan keetu rakkata bor. Har'a garuu yoo bukkee dhaabbattee nama akkasii karaarraa kaastan Mubaarak kophaatti koo abbaa faadha isaatu kaa'e miti imaanaa miti mootummaa qacaree miti bara dhimmi sabaa yoo nama dhibu akka kanatti. Kanaan dura ta'u mudannoo akka kanaa qabu har'as irratti dabalatee etoo of shakkuu abidda of laachuunsa afaan keessaniifin hojii keessan keessattuu shira sin xaxaa ooltan halkanii guyyaa daldaltoonni Dubaay namarratti si waan gochaa ooltan. Ajandaa mataa keessaniif miidiyaa mataa keessaniif maallaqa ofii keessan argachuuf jettanii nama ajandaa irraa baastu hojii irraa baastu nama gargaaru nama bukkee dhaabbatu hojiitiin ala gootu. Gaafa akkasii immoo sheer godhaatii kottan bukkee dhaabbadhaa waliin gargaara. Rakkataa isa kanas hin kaasna isa sin fiddanii rakkistanis hin kaasna walumaan. Nu baqachuun hin ta'u yoo nutti hiiktan furmaata walii laanna yoo nurraa baqattan garuu walitti xanqii taana jechuudha abidda walitti taana kana booda. Really. Akkuma kanaan duraa wal gaggalabbatee wal posootaa wal halkanii guyyaa. Kana toon ta'in immoo koottaatii yeroo rakkataan nu biratti rakkatu koottaa nu gargaara. Gaafa sinii bilbillu dafaa kaasaatii furmaata nu laadhaa. Yaada keessa nu hiraa. Bakka. Saba biraa miti kan mucaa kana fidee gate. Nama Oromoo afaan Oromoo dubbatutu fidee gate. Etoo sabni biraa gatee warratti duulla walitti yaanee wal finna jenna. Kan keenya immoo maal jenna? Dhiifama waliin daatan kiyya irraa na baase deebi'a na galchaa haga mubeen na bira ga'uuti immoo waggaa isheen wala jirti dhukkubsattee kaameeraa meeqa gabaran darbee boleessu wallaahi kaameeraa meeqa biyya kam akka dhukkubsatu beekamu ishiin dhukkubsattee asitti baatee bakka nama gargaaru dhabnaan chaansii dhabdee ambulaansii illee yaalee booddee biyya galeedha kennamee fi asii buute kanaafi waan dallaalli fidee asitti gateellee ta'uu san hin beeku garuu inni ammaaf isiin na dhukkubeeti waggaa 5 ol keessa jirti nama isii gargaaruudhaaf. Obboleessa waggaa 5 dhageessaa waggaa 5 jaalalleen dhabdu yookiin abbaa manaa qabdi yookiin fira qabdi namni mana kiraa malee taa'u
Meerri mee maabiraatii as qabaamee karaa makiinaatti. Laalti na baasu ronda baatee addabaabaayii kana biraan ol kootu addabaabaayii guddicha kana bira googolte intini godhi yuutarni godhiti keessa Lokeeshiniin dhumeera yuutarni godhu. Okay. yuutarni godhi addabaabaayii guddicha san. Okay. Stooppii argaarta miti stooppiin na dhaabe laadham. Jalqabarran jira makiinaati. Okay, stoppi mee. Kunoo stooppii ashaaraa. Isini bahara bira jirtu miti isin. Okay, isaan achi deemi yuutarni godhi deebi firri raayitii seeni bahara bira jira sinoo mannin tana bira. Bahara bira jirtu bakka naagaleera. Lokeeshiniitu iyyuu karaa irratti na jalaa dhume. Karaa gama jirta karaa gama nas ta'e. Amma gamattan naannaa ka. yuutarni godhiiti deebi eegasi raayitii seeni. Abshir. Sheer godhaa ka ummata sheer godha daddafaa ka faamilii. Isti harka keessan harka tokko wal fakkaatu nama 2,400 sheerii godhaa. Otoo lola ta'e amma namni 2,000 nama 10,000 nama 15,000 taa'ee teessee ilaaltu garuu lola waan hin taaneef. Obboleessoo namni keenya bakka biraatti acabacabuu jaallata si galee bakka biraatti acabacabuu jaallata malee obboleessoo afaan Oromoo dhiibneem Amaariffaa sagalee kaarra. Dhiibne uummanni keenya qaataa afaan araadaa barate. Wallahi ummata of ta'uu dadhabee baraan jechuudha nama jala fiigu kana akkuma itti qabnu dhabne hin baru. Otoo Amaariffaan dubbatamaa jiraate warabbal kaabaa qaasa lafa buqqisan. Singati wallahi. A'uudhu billahi minash shaitaanir rajiim. Ijoollee dhumneerra argaartu makiinaa koo. Hamza. Argaa jirtaa? Kono Moitira jira Hamza. Moitira kaafadhu Hamza. Hamza muitira arta. kono laa dhufeera akkasin biran dabarfanne deebi'uu hin danda'u. Meerree sirreertu karaatti dhaabaame. Raayitii godhi sinoo raayitii godhiiti ijoolleen as dhaabbataa jirra nuu mul'anna yoo raayitii godhi asiin raayitii tana godhi asiin. Na argaarta? Alaa kono. Mee dabili shaaraa ol kootu Iyyee dabili shaaraa godhu. Dhufoo ishee. dabili shaaraadhaan kootu paarkingii kana gali sinoo asiin. Asuma galuu? Makiinaan bahee kana gali sinoo si argaa. Sheer godhaame obboleewwan sheer godhaame. Itti muddaa qaba taphatamee sila oduu otoo ta'e naqaata nama kuma meeqa fiddanii nama gargaaruudhaaf immoo batabbata. Kanaaf namni hin hirmaatu. Batabbata. Alaikum assalaam. Jirtu. Lakkoofsa kana isa argatte. Amma Hamzaan bai bakka keessaati. Hamzaa bai. Hamzaa buusii. Koya amma bu'een na bu'een. Maini. Buusii Hamzaa. Hamza kamin. Mubee Hamza naabu. Mucaasaa intala fide. Mee kellaa mee. Sagaleen deebii gochaa jira. Salaamu alaikum. Mubee kan kee guddisi ka of guddisi mubee. Kan kee banii guddisi mubee. Obboleewwan namni kuma sadii soomneef biliin sheer godhaame. Salaamu alaikum mato. Kam jirtu? Yaada. Abolet. Maa inni dhukkubni kee adaboo? Maal jettu? Viidiyoo bani mubee. Viidiyoo bani. Warri jala hirtan kumni sadii dhibbi Kunoo viidiyoo baneera la. sheer godha sirriitti. Garuu hawaasni keenya miskiinni dalagataan jechuudha birmateeraa fi. Allahu masha Allah. Malli keenya danuutu bira jira. Maa inni dhukkubni kee? Dhaabachuu hin danda'u. Wayni. Deemuu hin danda'u. Maa inni siin jedhan dhukkubni kee? Waraqaan kee meerre? Waraqaa mana yaalaa qabdaa? Kan mana yaalaa? Meerre? Uffee. Nuu kennime. Eessa jiraataa turte? Eenyuun bira jiraataa turte? Eenyuun bira jiraataa turte? Mana jaazaa mana eenyu turte? Hin beeku. Yoom as dhufuun kee? Maaddi? Maqaan beeku?
Biiroo turte moo nama keenya bira turte? Mana jaazaan ture mana maqaa isaan beeku. Lagi iddoo wajjin bira chaarjii ni goonu. Yoom dhufte as? Guyyaa sadii? Ergas buluu eegaltee moo? Mana kibiitii baate? Dhukkubni kee TV qabda si qufaassa? TV qabda si njeeni? TV mara koo qabaree gadda Ismaa'ilii mana kibii galchee hin fayyine reetaadha borongeessaan. Maatti? TV dha? Dhukkubni kee TV dha? Qoricha fayyadamuu hin danda'u. Dhukkubni kee TV dha siin jedhanii? TV dha siin jedhanii? Indoosinaatiin obbolaa keetii TV dha siin jedhanii? Natti nimne. Kiniinii ganama sii kennaa turanii? Gulukoosii sii kennaa turan. Kiniinii hoo? Baddee baate moo jaruma si baase? Tuma himte baate? Halli jiru hin baasii geessudha. Cutuma naa sobsiisan. Waraqata mana yaalaa jira jettee. Meera borsaa si meera fa'i. Borsaa si meera. Mube akki qootanu. Shaantaa si shafatta shaantaa san keessa laalame waraqaa waan isin qabattee deemtu. Meera shaantaa kee. Feestaaruma san keessa barbaada. Nuu kennime shaantaa kee. Shaantaa fudhatan abbaa fudhate hin beeku. Shaantaa asii fudhatanii? Asuma moo? Mana kimiitii moo? Maal jetti? Obboleettii koo waa tokko sitti hima. Nu namatti dubbii fiduu miti. Eessa jiraata? Maatii qabdaadhiin mubee duuba. Maatii qabdaadhiin. Biyya kam keessaa haa ta'u maatii qabdaadhiin. Fira qabdaa? Fira qabdaa? obboleettiin Joordaan Maqaan kee eenyuuni maqaan kee guutuun? Boontuu maqaan kee haati kee sitti moggaasan moo abbaan kee? Kan paaspoortii raash. Boontuu eenyuuti? Taayee? Baay'ee? Boontuu baay'ee eenyuuti? Guttoo? Bultoo. Boontuu baay'ee bultoo. Shawaan Gindi barat magaalaa kam jedhin. Ganda baratiin magaalaa kam? Abuunaa moo kaachisiidhani? Abuunaa moo kaachiseedha? Mannaaraa irraa deeqaa 5 ganda baratiin. Kan abuunaa moo gindi barat jedhin? Kan Abuunaa fi kaayisii garaagarummaa qaba mubee. Abuunaa moo ganda barat? Abuunaa? Abuunaadha? Gara biyyaatti galuu barbaaddaati? Gara biyyaatti galchinu? Waraqata kana as keessa jira waraqaan. Paaspoortii ishii gaafadhaa bakka jiru paaspoortii. Maati? Waraqaa moo? Rakkoo qabu waraqaa viidiyoo waraabna. Waraqaa kan naa kenna. Baasee. Mimi baasi. Paaspoortii ilaalaa jechuun paaspoortii. Isa laalla. Maasarra laalloo maa? Mana kimeessa akka turtee fi? Sumaaf yaada koo. Embaasiis dhaqxeetti okkee. Mimi naa laalisan. Test. Okkee. Mana kimicha maa inni maqaa matu duree mana kimicha. Mana kimicha irra jira? Isintu beela kan laalamee waa'ee mana kimii kana. Mana ma testii deemti kun sakana la rizaaltii sakana laala fayyada maqaan simmoo asirra sirriitti nu laala boontuu baay'ee bultoo yoon fudhatte kana disibaase kanaammoo warri baasisi beekan jechuudha. Okay. Community dawalla. Community bakka qaba dubartiidhaaf. Community
Mela la risalti chame. Mela la risalti namni lalu soliti dando. Dratti la walla risalti tikenne me. Dratti la walla. Community tira walla yi. Ha? Community tira walla, community ndu bartira mana tabachu jaram bekani tira warri Dubai. Yes. Memerali risalti. Quanto con TV na traccata? Assalamu alaikum. Gasti reo dande seno gottudi. Jafta jaf. Naga alhamdulillah. Ila mimbira sarachu jamare kana kesa polisi nuhura jara. Nama warakan kamne jara churan das kesa. Ilame kornishini intala tokko tu gatamte bakkee jirti. Innu kuba mana kimiti mobati waan baasen beennu kanaaf koominitiin bakka qaba gati deebi nu birmachuun danda'ama yookiin koominitiin baasi koominitiin baasi dubartii kornishii sagaraa mana abbaa giddii bukkee manuma abbaa giddii fuuldura nama biyya kana waggaa shammu maal ture garuu gatamteerti lammiin biraas ijoolleen keenya saaratanii turuftee gasira laalte jechuudha asitti eegaa jiru guyyaa sadii erga bakkeetti hafte bakkeetti kufte disibbaasee qabdi disibbaasiin quba qaba waan kana disibbaasee kennaniiru fi ittiin manaa kimii galte maqaasii meeme boontuu Bontu baye bulto baka maal gona betu polisi hello Rasi kamu meti kosi. Warakata entina disibase sergu Khen foto kamnu kenna خلاص ما في مشكله هي تعبان خلاص ما في foto me abato ko tibo besame ore community ga dera matte ne yeke jari bura no gona desina dakka waraka choge sa TV achitire misila yunne mandem no jara community terginati Mubee mucaan kun nyaata wayii faa nyaateetti gaafadhu mee odin gata. wa nyaateta nyaata si fidu wala ko Eeyya kana dursimees takka. nyaata mal bitatte nyaati bo kun Maal bitatte nyaatti beekaa. mal bitatte nyaati rabbeni لا فداني تمام نمني قال جمال بتاعته nyaatu jette kan namni fide bitadhee nyaattee jette gaafatte alif nyan wallahi gala to ma warni nutimtani ما في شغلات Barika hundi nama asirratti argaatan kun warra yookiin waa wayii saamicharratti hirmaate yookiin mondiraami dalagataadha hundi isaa jechuudha. Miskiinumatu miskiinaa handinaa sagalee ta'a. Koroo asitti mucaan bakkee kana keessatti jechuudha. Natti dafi rabbeeniiti. Ijoolleen saaratanii jiru waan ta'eef rakkoon uumamuu danda'a. Namni irraa qaqallasuu qabaaniin illee akkanatti namni itti dhufuun hin ta'u. Ijoolleen achi akka deeman godhamu bee. Keessatti yoo namni waraqaa hin qabne yoo jiraatan gaariin ta'u ko. Warri waraqaa hin qabne deemaa achi dafaati. وري ورقه من ديما وري ورقه Amma namni mucaa kana beeku hin jiru meerree footoon si baasee irraa agarsiifnu laata uummata. Fiisii barbaadame. Sheer koppilingi godhaa Mucaa ilaa kunoo mucaa yeroo fayyaa qabdu kunootidha. Ilaa argitanidha. Mubee maqaa ishee ka sirrii dubbatte mee bilbila maatii qabaachuu dandeessi mee bilbila maatii gaafadhu. bilbilli koo chaarjii cufe sistariin koo joordaan jirti Jettee bilbila si fuudhaa naa kennaa kan makiinaatti chaarjii godha. akkas godhe Fida. sistariin ishii joordaan Bilbila kee kenna amma chaarjii si godha. Kan biyya keessaas yoo jiraate haa barbaadamuutii mubee. Maatiin dhimma kana baruu qabu. Ishi. Chaarjii godha. maatii biyyaa deemaa qomaa Oh chaarjii godha inni fakkate. Chaarjii godha inni.
Oromoo hawaasa keenya hundi keessanuu gadi qabaadha. Koppiliin godhamee Oromoo waan kana agartu boleetti teenya taasii gatamtee guyyaa sadii karaa kanarra jiraattu. Namni duraan dur sagalee taate sunis galatoome ulfaadhu. Namni namummaa wal bira dhaabataa intala dubartii taate biyya sanitti karaa irratti gatamtee guyyaa sadii guutuu karaa kanarra taa'uun nama gaddisiisu. Nama gaddisiisa jechuudha. Waan feete isaa dhukkubduu bakka feete yaa. Guyyaa sadii namni argine moo oona inni dhibe guyyaa sadii namni kan arge akkamitti callise maa sooshaal guyyaa miidiyaa sadii kana. namni nagarree moo akkami? Kanaafuu hundi keessanuu gadi qabaadha. Laa akka maalila intini taateerti. Amma kaleessa asitti argine. Kaleessa argeera har'as immoo lammaffaan Kalees argee yooles kalee argee bira darbe maaf bira darbe namni wakii ta'a hundi isaas dhufee wakii ta'a wama yaada ofii teettu see bira darbe har'a ammoo yaaduma kiyya kan deebi'u asitti arge. Namni tokko jechuun nama akkanaan taa'u dhayitee dubbisuun hin beektu kan nama hin beekne akkamitti dhayitee dubbisa jenneeti yoo amma gaafannu immoo bira geennee guyyaa sadii asuma bulee nyaata hin qabu. Lammiin biyya biraa dhufee Asuma asitti. bultii karama kanarra bultii biyyi sittee. Yaa lammiin biyya biraa namni hundi dhufee gaafatee biraa deemaa ka jedhu an barbaadee lakkoofsamuu beeka carraa argadde nagalchuu diddan nagalcha jedhaa ture. Ati Hamzaadha. Hamzaadha. Nagalchuu dinnaan akka carraa bilbila isaa argadde ijoollee biyyaati irraa. Galatoomi hedduu ulfaadhu hawaasa keenya isii qofaa miti namni akkasii kun yoo tana kan karaa irratti darbamee sagalee dhabe hedduutu jira jechuudha. Mee hawaasni keenya nuti wanti asirraa barannu duraan dursa mucayyoon kun rakkoo isii ani hubannaa mana yaalaa isiin keessaa baddee dhufte waraqaa arganneetti hin jirra eenyurraan dhufte eenyurraa gartee akka waan kanaaf sababa akka inni ta'e wal quba qabaanna jechuudha. Qulqulluudhaan waa barbaanna kanaa mubaarak haa galatoomu osoo dhimma wayii dubbataa jirru ijoollee qaaxar qabeelaan jiraataa jirtu isii san beela baafnu jettu tuni jidduu dhufte. Dubartii kanatu dursa jennee. Yaa kan garana ta'e deebine hundi keessanuu qaqqabaa koppiliin godhaame dhaga mubaarak haa deebuutti. Yes. The issue is Koppiliin godhaa ishee godha namoonni haa dhufu. I called to some. You call the ambulance? No, ambulance already. I called. I to run. He will come. Why not call the ambulance? If she's sick, you call the ambulance. Ambulance come and take her. Why call your friend? Let me check. Let me check before she have a certificate for ambulance. Annichoo mudeetara hin qabu ani akkaawuntii kanarraa mudeetara hin qabu. Warri mudeetara qabdan annicha baasaani. Then you call the Jirta ambulance. annicha malaa keessatti abaaboo dhabde. It's not well. Daddafaa hundi keessan sheer koppiliin godhaa gadi qannasiina faamilii. Ganaa furmaan argame tokko hin jiru. Wanti sirratti tokko hin jiru. Ilma dubbatame malee waan sirratti tokko hin jiru. Kanaaf hundi keessan sheer koppiliin godhaa. Maatii ishee beekan, fira ishee beekan, obboloonni yoo jiraatan, biyya Dubaay yoo jiraatan gargaarsa gochuu dandeessu. Kanaaf sheerii godhaatii nama fidaa iyyaa iyyisiisaa. Iddoo ajandaa badaayyuun teessu mitire. Iddoo akkana taa'ummaaf sin dhukkuba siniin. Daddafaa sheer godhaa. Sheer godhaa hundi keessan Hundi keessan hawaasa keenya hundi keessan gadi qabaa sheer godhaa. ila hawaasa keenya mucayyoon isin asirratti argaa jirtan kun biyya Dubaay keessatti naannoo Ajmaan guyyaa sadii karaa kanarra bultee jirti. Obboleessi keenya tokko maqaan isaa Hamzaa jedhama. Mubaarakatti dawwalee Mubaaraka mucayyoo tana fuudhuudhaaf gara dhaqee jira. Silkii isii keessaa lakkoofsa isii maatii isii barbaanna waan taateef silkii isii chaarjessuudhaaf. Linki godha mubaarak haa galatoomu dhugaa rabbi mubaarak galatoomu qaba namni jite marakkinaa isa barbaada Amma yeroo fayyaa namni isa namni barbaadu yoo kana beeku as keessaa hin jiru. Yaani biyya Dubaay kana keessa faamiliitti namni hin jiru. Ijoolleen safaraan jiranu. Maallaqa walitti buusaati. Hoteela ta'us bakka tokko bulchaati. Borfidaa. Saateela baasiin cufaadha. Waajjirri cufaadha dhugaadha immoo. Baasiin saateela cufaadha. Borgaroo nu nangeessa. Kuma jarri fidin jiran nangeessa. Maa mucaa tokko geessee mana kimii galchuu jira. Mana kimii galchuu jira qaba qabu jira. Nama argan. Yookiin immoo xiqqeetti yoo kutamee galuu ta'es xiqqeetti kutamee galchu. Shawaadha. Bakka ishii waan ta'eef itti hima. yaa akkas yaa. Doktor Hamza biyya dhalootaa Museedhaan shawaadha. Shawaa. Maaloo yaa bulchiidha yaa. Intala ginda baratti warri as jirtan hundi keessan. Dhangalasa waan jette. Ginda baratti naannoo mannaaraa ijoollee Amma xiqqeetti beekuu dandeessu.
Arra bakka bultuu qabdu buluu qabdu. Jamuri, ogi kana biya keessa galu qalbii bataate. Balaa abba. Ambulaansii dawwaluu jedhee isa Yeroo tokko nama reef dhufaaru ibsanii naan kee maqaa Ambulaansii dawwaluu dhistanii bee ambulaansii kana bara kimi galtee. Qoricha na dhabeettee ba'uudha. Bakka nuun beellettee ba'uudha. Kanaafuu wanti godhamu baasii. Gaafatti mee. Baasii yoo bara kimi galteetti gaafatamummaa qabu. Nama tokkotti kennee walii rakkisaadha kunuun. Ammas iddoo biraatti baddi mubaarak irra deebi'amee wantichi. Maqaan ishii boontuu baay'ee eenyutti mube? Boontuu baay'ee. Chaarjii sii banaa jira bilbilichi garuu gogeedu maafi. Boontuu baay'ee bultootiin bultoo. Boontuu baay'ee. Keessattuu abuunaa gindibaratti kan mannaaraatti maatii ishii beekuu kan dandeessanii amma silkiin achirraa ba'utti. Malli jiru amma isa bulchina. Hoteela sii qabnu hoteela qabnuu fi. Hoteela wayya Mana mubaarak. algaa bulchaa mube mana algaa bulchaa. Har'a mana algaa bultee borga nama achii fuudhamtee taatee yaadda. Ganama subiidha. Imbaasii dhaquudha. Abbaa hoteelli jira naannoo kana. Warri naannoo kana hin jiran. Ramadaan kun hoteela miti maa? Ramadaan hoteela. Hoteela miti? Warra onniti malee. Maal? Turistoonni. Dhuguu. Viizitara. Dhuguma hin jabaata. Kolfa. Hin jabaata. Sabboonaan fide karaa kana kottaa jedhaa jira karaa Jumaanii karaa kam jira himaa fi mee. Ajmaan koorni jira bulchuu dandeenya. Sabboonaa kam? Sabboonaan inni mana mataa sun akkana jedhaara jala karaa kana fida yaani karaa sana tarii manni algaa irra kasa jiraachuu danda'a yookaan giddu galeessaa. Sabboonaa kam? Olga shaaqoy jalaa gad bu'ee olga shaaqoy. Jalaa bu'ii galchi nage. Mucaatti butii ati mucaatti butii. Nannu facaadii bobaadii. Ol harkisa sabboonaa. Maal jette sabboona? Nagaa satti qottee as gara biibii hoteelii garuma akkasuma garama alkaramaatti jechuudha hin jira algaan birrii baay'een jira rakkoon qabu kan 50 jira algaan makaakalanya jechuudhaan. Kanas birrii walitti waaqaa namni achirra jirtan sun maallaqa 10,000 walirra bubuusaa geessa kaammoo mallee mubee. Rakkoon qabu kaffallaa fi kaffallaa baatumaaf fagoo miti. Mubee karuma deengaa Ayidiin barbaadu mana algaa Boona jirta safara sana jirta. Safaruma jira mubeen hin beeka deengaa dhufee ture. Daqiiqaa bira dhaqee yoo safara jiraatte tisiki. Ayya. Mee Tisiki itti gargaara. namni amma namni bira jirtu sun Hamza. Hamza. Namni jawwaala. Dhagaan jira boona dhagaara. Okay. Iyyoon tun garuu ni dhukkubsatte malee mataan fayyaadhaami? Laalaa fayyaadha waan mataa fayyaadha. Okay. Mataan fayyaa taanaan algaa buluudhaan. Bakka algaa bulanii baay'oon warra jalatti himuu dhabeetta. Waan akkasii akka baatee hin deemne namni akka namni boru nama deebi'u qaba. Fayyadamee boru gadamarraa fuudhamti. Maanus baay'ee mana koon bulchine ma. Ta'aa bira ta'aa bulee gadaba gagee. Waaqa jira waan ta'u maali? Kanaaf jenne. Kanaafuu waa tokko sodaatini ishee obboleetti. Koodii bilbila keetti beektaa? Maatti? Natti himmeemi. Baneetatti siida wala kaa ijoolleetti. sanuu dhiisaa adabbii irra kaa'u geejjiba. Natti himmeemi. Natti himi. Maatti? Koodii bilbila keetti. Maaliin banta bilbila keessa kuriitii? Si kennaa abantu mubee. Maatti? Afurii amma saddeeti. Jagnaa naati kana beekuun shayyuu bakka Amma paaspoortiin kun sirrii ta'e taanaani rakkina biraan qabu bakka dhuguma. Bakka anis akkas hin jedhe bakka. Rakkina hin qabu. Yaa. Banamee? Koye laaluu dabreera. Chaarjii irra kaa'ee. Way carraa ijoolletti. Naamni warri jettan bishaan biraa hin jira cina hin jira. Akka nama waa gochuu danda'u callisanii barreessuun ko gaafanneerra nyaata barbaaddi. Bishaan kennaa fi midhaan kennaa fi jedhu
Bishaanis midhaanis hin kennamaa fi amma garuu bakka ishiin bultu qopheessuudha. Amma Asirra waa takka amma asitti argame asii arganii warri guyyaa kalee bira darbanis jiru gadda bira darbanis jiru nuti garuu haqimii hin qabnu haga tokko foloowarii guddaa hin qabnu caluma jedhee akka carraa lakkoofsa bubbee argatte Galatoome walaa obboleessa kiyya galata siin. mana miidiyaa namaatu seenuu hin danda'u. Miirayyee ilame yeroo takka jara keenya dhaggeeffadha. Asirratti wallaahi waan barbaadellee ta'u. Mubarak musammaa galateeffamuu qaba dhibbaan dhibbatti. Amma dhimma sagantaa ijoollee wayii harkaa qabna. Ijoollee qaaxariitti rakkattee beeloote takka. Mucaan kun walee jennaan gizima san hin ka'e. Nama biraa osoo taate wal beekna jechuudha. Hawaasni keenya nama gargaaru akka tokko godhee dhiibee gargaarsa keessaa labbaata. Mee amma baay'een osoo taate deemee hojjeta kana makiinaa kaafatee bakka isaan hin naafu. Boonaa keenya dhugaadha. Kanaaf nama rakkatee argitan biraan tarina haga dandeettaa waan dandeettii keessanii gochuu ni qabdanii namni kalee asitti odoo argee bira tare amma waa yaada ofiitti. Azaanaatu marra ba'ee mee daqiiqa ila jara keenya dhaggeeffadha duraan dursa nama gargaaruun namummaafi. Mucaa dubartii tanaa miti Oromoodhaa miti saba biraatu yoo taate namni keessatti dubartii bira darbuun baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf mubaarakaa galatoomu yeroo hundaa namni nama akkanaa kana bira dhaabbattu aadaa godhannu. Ammaa fi mucayyoo tana asirratti arginee deemuu qofa osoo hin taane rakkoo mucayyoo tanaa furuun barbaachisa. Yoo gartee dhukkubni isii kan mallaqa barbaachisu yaala barbaachisu taate yaala gochisiisu yoo immoo dhukkubni isii kan biyya galchisiisu taate biyya galchisiisu. Kanaafuu irratti ufaa qopheessinu hundi kennaa yeroo baay'ee afaanumaani. Barruma qofaa jechuun onneen keenya kan osoo hin taane waan si barbaadu mubaarak bira hodha gama kishoofiitti baasee waa godhuu danda'a no bira dhaabbannee waan rakkoo mucayyoon tun qabdu ijaan bira dhaabbatee nu argee waraqaa kana nu fuudhu nu gammachiisee jira jechuudha kanaaf bira dhaabbannaa mucayyoo tana amma fasaa deebu akka bultii bakka boona dhiifa mana wajjin boona mucayyoo tana ambulaa asii imbaasiin fuudhellee yoo galche yaalamuu barbaaddi kanaaf hanga dhumaa bira dhaabbatu waan danda'ame mubaarakii wanti nuti bira dhaqi jennee fi tokko kanuma jechuudha nuti har'allee borullee na argaa fi miti tola ooltummaa rabbii fi jechuudha kan nama argu rabbi gartee namni nama haa jajatuuf yookaan mucayyoon tun ganda kiyya ganda mubaarak taateedha miti yookaan ganda hamzaa taatee miti yookaan ganda muniiraa taateeti miti akka namummaatitti namni nama gargaaruun barbaachisaadha kanaaf obboleettii teenya waan jiru bira dhaabbanna yoo galchuus taate waan qabnu wali buunee biyya galchina yoo dhukkuba yaala barbaachisa ni yaalchifna jechuudha. Achirra taa'ee ka'eeti bishaan banameera. Nullee hin banama. Hin banama akkana gubbaa bahe. Jalaa bahe. Ol kaatee deemuu dandeessi. Qabaani. Si qabnu? Garuma qilleensaatti xiqqoo gadi naa. Eshi walumaa kan jala gara gobba. Wayne miskin. Laaftee jirti baa. Wantee jedhadha. Yani ulfaa'uun dandeessu moo? Hin dandeessu. Suuta? Nagee qoy boontuu baay'ee bultoodha miti maqaan abbaa ishee maqaan akka keenyaa. Baay'ee bultoo Boontuu baay'ee bultoo jedhi boontuu baay'ee bultoo jedhi. Boontuu baay'ee bultoodha. Boontuu baay'ee bultoo. Baay'ee bultoo. Maqaa sirriidhaan kun. Gargaaraa. Bineensa miti akkuma nama kamii. Warri maatii ishee beektan yoo jiraatan kottaa nurratti gaafachaa jirra maatii ishee yoo beektan. Dhageeffadha hawaasa keenya rakkoon ijoollee teenya biratti irra qaqqabu dalagachuudhaaf of jijjiirattee gabbaateeti akka bineensa karaarra bulaa jiraatti jechuudha. Galatooma naati shawaa kan jedhu tokko galchame nan beeka bakka ishii jette maatii ishii nan beeka jechaarti. Naati shawaa? Eshi. Barreeffatu naati shawaa? Hamza. Mee waraqaa reefu suuraan isirra jiru san nu ol baasme. Waraqaa reefu suuraan isirra jiru. Waraqaa sana eessa geette? Eessa geette waraqaa sanatti? Yookiin ababaa kenni. Galcheera qoy nagee. Galcheera. Xiqqaa wanni sasan isuma kan addaan bane. Kan Dubaay ajmaani. Qoy mee mucaan galteetti. Naanaati. Waraqaan isheen hooti laa. Akkamitti nagaadhaa miti qabadhaa warri kan. Jirra hin beektaa mucaa. Eeyyan nan beekaa maatii ishee nan beekaa ijoolleedha dawalee fi jira libii kana jala sheerii godhee fi seenaa jedheeni
Natti mi sirkii maatii ishee beektote natti mi. Aywa. Silkii maatii hin beeku ijoollee naannoo hin beekaa ijoolleen sun hin beekanii isaan sheeri godheef hin jira obsaa kiingi obsaa lakkoofsa tokko barreeffadhu as jala jiraatte lakkoofsa kenniif. Biyya keessa jira. Biyya keessa jira. Lakkoofsa ko piroofaayilii jalaa fuudhiitii ergiif ammoo naafaa bilbiluuti. Hin gunnabsiin. Wala kenni waraqaa hunda. Waliin mariisaa. Lakkoofsa ko piroofaayilii jalaa fuudhii ergiif. Naafaa bilbilu. Argattee muube. Eeyyeno amma hojii bareedaatu hojjetamaa jira. Maatiin ishee barame jennaan bor gara deemutti yoo galti ta'es gargaarsi ni galchuu yoo achitti yaalamtees yaalsisu Hamza waa tokkotti deemu. Naanaati. Naati dubbadhu. Naanaati warri muddeetara qabdan as keessa hin niiraa qabdaa mi muddeetara? Qaba anis qabna yaatiin mudiin Okay qabannaani ila wal jara wajjumee muti qabadda. Nama mumtiyyootu maqaan nama ganda isaanii onnu baasa. Maqaan isaa eenyu? Naanaati. Mubee naannoo kan Sheeri godheef hin jira. Kanaan karaa dubbadhaa obboleewwan. ربنا في دينك ان شاء الله متيو كذا ما يتكلم لا يبي رجل Abuun addoo kan سيقالشو Abuna naannoo mannaaraa teette. مال جدا مقاتك توكيتي مال جدا Abuunaan naannoo mannaara bal'aatee hin beeka baran. بالبلاد بلا جرا Ergiif kaati. Keessan dafite ergiif naa dubbisanii hin bilbilaafi. Wayi immoo lakkoofsa naa ergi. Koomentii irratti. Qabadde lakkoofsa sii barreessu sitti moo? Naa barreessi keessan. Fooloo si deebisa kuna. Ayyee. Si fide si deebisna naanaati okay? Barreessi fide Dubbisanii naa barreessi. Ashi bu'een sini barreessa. Mubee Ishi sin deebisa. Mubaarak. اه Mucayyoo maatiitti argaa jirra bara warri isii beeku argamee jira. لكي كلو لكوسا بوليتي بولا تارا كلو سيرو برا شارجين بانيرا Allah waan gaariin jedhu. هيريوني سيمو كلو لا هيريوني سي بيجا كنا كيسو جنجرا نمو كلو لا جرا كنا Wayne. جرا كنا جرا كنا foto jala mana mani nyama kala sore community si gasti kala yaro warro community video tariye kaam ni dimmi kun ilalla to warri waisi nama waisi be kurar gade Sino inni amma lakkoofsa di barreeffattee naan si galchee dubbadhu mee eenyuun. eye isa barbada Assalamualaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh waisi yu wala la kosa boleh tiga tidak dafi Kam jirtan dagaan fayyaami? ina naga alhamdulillah bagara kan nuftan Bareeda. Galatooma waan godhaa jirtaniif baay'ee bareeda. wifi miti la kosa boleh tiga tinabas Beeke wanti godhaa jirtan uummata qaalii baay'ee bareeda waan akkanaa nama wal gargaaruun waan akkana. charging kan si chufera kan go chufera Eenyu buuse? Maaltu buuse gaamma? Ini mal ko dali achar kifte video Deebisee agashaa deebisaa agashaa. Yaa Rabbi warri Kitii man qaban muddeetaraaf deebisaa takka takka mu. Bubeesi bira Bakka bakka abbaa nama buuse. Maaliif buufna? nama amma galcha Barbaada agashaa Mubeen nama. himaa saayii bitanii gadi buusanii Boresso mootota mana kana jiru isatu manni kan saati malee kan koomiti. Warri mootota mana kana keessa qabu manni kan jalaati malee kan koomiti. Ol galcheera dhiisaa kala sola harkiseera. Okay, okay. Kala sola harkiseera. Maal taatan uummata qaaman darbina nama waan dubbatu laalati eegasii darbaa. Dhugama mucattiin rakkattuudha. Gaafa duraa nu bira dhufte amma isin quban qabdan maal godhamee fi akkam ta'ee maalirra ture. Mucattii tana akka namaatitti abbama fedhe haa ta'u nama keenna ka afaan keenna beeku dhiisati abbama fedhe sabuma fedhe haa ta'u akka namaatittuu ni gargaara. Dhuguma rabbi nama keenna maal hojjecha tokkotu jira. Ka ambaatuu qabrina keenna kana gadi fageessinaa tokkotu jira. Saniif mucattii tana gaafa duraa dhuftee nu bira dhuftee dhukkubee likki malee dhukkubee ture galuu hin dandeettu akka jirtu kanatti deemuu hin dandeettu hin beeyti. Xalayaa barreessinee fi hospitaala seentee ajmaaniin ciibsanii isinii galee
ciibsanii booda eega wayyoofte kama socho'uu hin dandeenye diddeebbaate hospitaalallee ajmaanii kare Sheekh Khalifa. Salaamu alaikum jamaa. Tole. Koi ka dubbachaaru amma dubbachaaru. Ammallee eega baatillee akkasittillee galchuuf qaamallee dhuftee laalleellee lakkii dandeettaa deemuu dandeettaa baay'ee kadhannee akka hospitaalatti deebitu. Ni diddee garuu akka galtuuf jechuu baay'ee naannessinee viizaan isii maqaa nama birootiin jira viizaa san kanassaluu didan. Isini galee namtichi kafiila isii gaafannee ni kanassala jedhee akira kanassaluu dide wanni irratti haftellee saniin rakkina birooti miti. Salaamataan kan rabbiiti maama itti nama qabsiistani. Salaamataan rabbiin qabdannu. Koi Ahmadin koi koi nama tu aswa jira asa koi jira koi. Miti kabar taka. Nuti wanni barbaadnu dhugumatti akka badadamtu amma maaliif isin fakkaate gara biyyaa deemuu odoon ta'initti hospitaala seenuun isii fayyadamu jettu wayyoofte argitanii gaafa duraa lafee bicha jira yoo jedhame humaan nama biraa yaadu. Isiin amma online irra jirtu baa. Kanaafuu ammallee inshaallah haga akhiraatitti keezin isiin jira nu birallee galmaa'ee jira ofii immoo hospitaala seenuu qabdi mucattiin tun dhuguma rabbi. Silkii bilbila garas bilbil hagar ar'allee homa isit dubban nama wannu isillee dhimma isillee hordofu jira waan mara akkanatti illee hin jennu inshaallah ni gargaarra ammallee wanti isii maali dhukkubni si xiqqoo dhukkubni si yani baay'ee dhiigan qabdu jedhanii yeroo sanitti garuma waan birootittuu itti jijjiirama ka jedhamu isiin hin sodaatte hospitaala ciisu dhugatti baay'ee inni akka nama dhuunfatittu akka obboleessaa abboo obboleettii teennaati fayyitee deemuu wayya jenneeni kadhannee diddee alaakullaa lama hospitaala seentee waan jiru akkasitti odoo hospitaala irraa deemtee caala beeytu. Yaani dhukkubni si dhukkuma TVT darbaadha. Yeroo sanitti gaa waan akkasiitillee wanti wannoo jedhamee hin jiru garuu dhiigas hin qabdu jedhanii qoricha kennanii fi baay'ee badadan. Maal odoo akkasillee taate gaa wannoon godhan ka isaanillee waan akkasiisan eenyu jedhanii mire. Kanaaf hospitaala Sheekh Khaliifaa turte odoo badadamte odoo tolchitee yoo sanbayuu baatte dhugaa rabbi akka malee sila wayyooftee naga'umaan achumarra akka deemtu goona sila. Kama kaate amma kinii qoricha fudhachuu dadhabeen beemu maal jedhaa jirti. Maal yoo sanbare odoo gizee awwala argitanii dhugaa rabbiin rifattan akkanumatti ilaaltanii wallahi namni ni rifata namni isii arge awwala jechuun eega seentee wayyooftee xiqqoo xiinitti deebi'ee namni qaqqabee deeman akkasittuu deemuu hin dandeettu aboo lakki jenneet viizaa santu nu rakkise amma viizaan sun kanas salamuu dide qixaatii haa kafaltuu jedhan amma maali malli biroo har'allee ka dubbanne huma isin dubbataa turre yoo beektan nama biroo amma maqaan dhayu namoo isin beektan sila amma kan akka asirratti hin jedhu akka nu dhuftee yookiin karaa shaarijaatiin tikeetti mo'annoo godhamee keessatti bayuu dandeettu mukaalifa waan taateef mukaalafaa san garaama kafaluu hin dandeettu garaama san hunda kafali jedhanii immigireeshina yoo waan akkasii ka danda'amu taate keessatti immigireeshina sanuu dandeetti deemtee 240 kafaltee tasriiha ka jedhamu baafattee deemuu dandeetti yookiin nama wajjiin akkasitti walitti qindeessine akka deemtu godhuuf yaada qabna hin daganne jechuu dhuguma rabbii. Haga dan biruma dhaabanna nama keenya hin daganne dhuguma. Ijoolleen gaafsan nama beeku nama keenya akkamitti gata namoonni garaa nama nyaatu nama beeku nama keenya warri wajji dhufanillee. Lala kun qabu. Ala mana kooti jirti as keessa. Mana geesseen dhufa. Mana geesseen dhufa. Mee gishi atin deemin warra qaadoo deemanis. Amman deebi'aa. Ishii. Akkasii inshaallah maal waan jiru wannoo goonetumaan haga macarrashaatitti ni gargaarra afaan rabbiiti ani garuu deemsarrallee odoo hospitaala seentee wayyooftee fayyaa argattee akkasitti odoo deemtee wayyaa fi deemullee fi amma warrummaa wannoo kunillee hin fudhatu beektu amma nama jallisanii gara biyyaa galchuu bichaa odoo hin ta'in doktorri katabee fi nama tokko kana deemuu danda'a jedhee waan akkasiisan waraqaa akkasiisan argatu mare travel fitness waan jedhamu jira. Kana saluu bicha odoo ta'in namni sun deemuu danda'a yookiin mootu doktorri hiyyamee fi akkasitti waan akkasiisaniin deemuu dandeetti inshaallah hospitaala odoo seente